Itoophiyaan atileetota Olompikii Paaris irratti hirmaatan keessaa tokko atileet Qananiisaa Baqqalaa ta'uu ifoomsiteetti. Atileet Qananiisaa Baqqalaa dorgommii Olompikii Riyoo irratti yeroo dorgommiin dhiyaatutti seera haaraa nama dorgommii 3-4 fiige malee hin ta'u jedhu fidanii na hambisan jedhee ture. Akkasumas Olompikii Tookiyoo irratti akka hin hirmaanne ta'e jedhanii na hambisan jechuun Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa akka komii qabu ibsee ture. Amma immoo atileetota Itoophiyaa bakka bu'uun Olompikii Paaris irratti dorgoman keessaa tokko ta'uun ifoomeera. Atileetii gameessi kun waggaa 42tti dorgommii addunyaaf filame kun garee biyyaalessaa Itoophiyaaf addatti waan fayyadu qaba. Gaazexeessaa gameessi waggoota hedduuf dhimmoota ispoortiin walqabatan gabaasaa turee fi amma waa'ee atileetiksii Itoophiyaatti dhiyeenyaan beeku Tashoomee Qadiidaa dhimma kanarraa dubbateera. Qananiisaan waggaa 20 booda jechaadha. Anna Qananiisaan dorgommii kana jalqabee Ateensi irratti bara 2004 kan fiiguu jalqabee isarraa kaasee amma waggaa 20 ta'e Olompikii sadmoo addaan kutee ture. Amma immoo waggaa inni deebi'ee Olompikii kanarratti hirmaatu Qananiisaa nu dhiisiti lammii isaa dhiisiti addunyaan marri keessumattuu immoo warri Olompikii kana qopheessanii fi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa qopheessan gammachuu guddaan sanattidha isaanitti dhaga'ee jechuudha. Qananiisaan garee atileetiksii Olompikii amma Paaris irratti hirmaatu kana wajjin ijoollee wajjin waggaa dorgomuu dhiisiti iddoo inni itti dorgomu san dirree Olompikii irratti waggaa inni bahee mul'ate hamileen ijoollee hamma inni guddatu beekta. Kanaafuu Qananiisaan waggaa 12 boodedha amma xiiqii guddaadhaan kan gara Olompikii kanatti deebi'ee kanaan dura nus yeroo baay'ee dhaadessaa turre uummanni addunyaatis taanan hiriyoonni isaas taanan warrumti immoo Qananiisaa beekan keessumattuu immoo Olompikii Itoophiyaaf warri qaban baay'ee tokko Qananiisaan maalis yeroo hundaa maaliif inni iddoo kanatti hin deebine waan dhiisi leenca Olompikaati jedhamtu Qananiisaan. Maalitti fakkaatee umrii waggaa 42tti Olompikii 4 irratti hirmaatee namni hamilee akkanaatiin hirmaachuuf qophaa'e Qananiisaa dha. Maammoo Waldee waggaa 40tti kan Olompikii Muniik irratti sadaffaa bahe. Qananiisaan immoo san qofa odoo hin ta'in riikaardii baay'ee harkaa qaba jette. Kan Olompikii qaban dabalee kan 10,000, 5,000, kan maayila 2, kan 3,000 harkaa qaba Qananiisaan. Biyyattii tana bakka bu'ee meedaaliyaa warqii 26, meetii 4 fi nahaasa 2 argamsiise. Kan sadarkaa biyyaatti jecha Olompikii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa dorgommii qaxxaamura biyya addunyaa tapha guutuu Afrikaa fi shaampiyoonaa atileetiksii Afrikaa irratti kun biyya bakka bu'an kan hirmaatan. Dorgommii kana irratti hirmaatee Qananiisaan meedaaliyaa hammanaa nama argate jecha. San qofa odoo hin ta'in immoo yeroo 100 meedaaliyaa dhuunfanis ta'u kan affeerran isaa godhamee iddoo tokkotti wannoo achirratti hirmaatee meedaaliyaa 100 argate beekte. Kana qofa odoo hin ta'in immoo waldaan atileetiksii addunyaa atileeta urjii waggaa jechuudhaan yeroo 2 filee badhaasaan argate atileetii addunyaa kanarraa nama duraati jechaadha maannoo Qananiisaan. Keessumattuu immoo seenaa biyya kanaa keessatti yeroo waggaa 42tti dorgommii maaraatoon irratti keessumattuu Olompikiidhaan namni hirmaatu Qananiisaa Baqqalaa hin caalu jiru. Amma atileetiin kunii Itoophiyaaf qofatu hin taane addunyaatu eega. Akka atileetiitti qofatu hin taane akka ija addunyaatti akka atileetii gameessa addunyaan hundi namni Qananiisaa hin beekne hin jiru. Waltajjii irratti akka inni argamu barbaadu garee biyyaalessaa Itoophiyaatiif nama kana qabatanii achuma irratti argamuun iyyuu bu'aa yookiin immoo qabxii argachuuf deeman irratti waan dabalu qaba. Kanaan dura bara Qananiisaa fi Silashii wajjin Haayilee fiiguu hin beekamu. Haayileen isaan wajji fiiguu isaatitti Qananiisaa fi Silashiidhaaf humna ta'e beekte. Haayileen humna guddaa ta'e yeroo sana addunyaa irratti kan beekamu isaa Qananiisaan fa'aa dargaggoota. Amma ijoolleen amma Qananiisaa wajjin dorgoman kun Qananiisaa akkasitti eegan jecha. Akkuma muuxannoo kanaan dura ture atileetonni keenya atileetiin cimaa tokko garee tokko keessa waggaa ture garee saniif humna ta'a jecha. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa mataa isaa waan baay'ee keessa dabreeti beekte dhiibbaa guddaa keessa dabreeti. Qananiisaa odoo akka isaanitti umrii dheeraadha. Umriin isaa umrii dheeraa nama guddaadha. Ijoolleen immoo isaan booda jiran kun immoo humna qabanii dargaggoota. Kanaafuu Qananiisaan akka achi dhaqurre ammaan Taamiraat Tolaafaa odoo iddoo isaa bu'anii hirmaatanii isaan qabxii nuu fiduu jiran. Kanaan turan. San odoo hin ta'in amma kan Qananiisaan filame sodaa ummataatiin jecha. Qananiisaan atileetota warra lafaa dhufoo caalaayyuu dhaabbii gaarii irra jira. Inuma akkaataa ga'umsa isaa baay'ee jajaa turan Valeenshiyaa irrattis London irrattis baay'ee jajamaa ture. Dhaabbiin isaa ajaa'ibaa nama umurii 40 keessa galeen fakkaatu humna qaba. Walumaa galatti amma Qananiisaa itti dabalanii jiru warri atileetiksii yookiin koree Olompikii filatanii jiru warra
maraatoonii irratti dorgomanii akkamitti ilaalte garee filatame kana? Koreen Olompikii Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa baay'ee rakkachaa turan beekte ijoolleen amma addunyaa irratti beekamtu ijoolleen Itoophiyaa tuni baay'een isaan dhibbaa ol beekte warri minimaa fidan akka isaan nutti manitti nu akkuma arginu jecha dorgommii Diamond League irratti amma ijoolleen tokkoffaa hamma 10ffaa fa'aa yeroo baantu jira beekte tokkoffaa hamma 3ffaa ijoolluma tana achirratti kan dorgomani beekte kanaafuu gareen amma jiru kun baay'ee cimaadha shaampiyoonaa atileetiksii dorgommii qaxxaamura biyyaatti irratti argine shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irrattis argine minimaa guuttachuufis immoo iddoo tokkotti dorgommii isaan taasifatan argine kana waan ta'eef ijoolleen amma isaan wajjin hiriirtituun hundi isaanii garee cimaadha dhiiranis jiru dubartoota jechuudha maaltu fakkaata Tigist Asaffaa riikardii addunyaa harkaa qabanii amanii bariisoo amma kan mo'atte addunyaa irratti kan mo'atte shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa jechuudha isaanuma fa'aa kan kanatti keessa jiran amileen dubartootaa immoo dhiirotaa fi humna ta'a dhugaan siin jedha. Ayyee gaazexeessaa gameessa ispoortii Tashoomee Qadiidaa yaada bal'aa nu biraan geesseef hedduu galatoomii ulfaadha. Naannoo Harariitti namoota mucaa dhiiraa waggaa 9 irratti yakka gudeeddii raawwatan manni murtii hidhaa cimaan adabu poolisiin hime. Poolisiin naannoo Hararii BBC'tti akka himetti daa'ima dhiiraa waggaa 9 irratti yakki kan raawwate dhiirota lamaan yoo ta'u yakkichi kan raawwate mana fincaanii uummataa keessattidha. Qajeelcha poolisii naannoo Harariitti hooggantuu kutaa qorannoo yakkaa daa'immanii fi dubartootaa akka ta'an Inspektar Hiwat Getaanee BBC'tti akka himanitti yakki kun kan raawwatame naannoo Hararii bakka Jaaneellaa jedhamuun beekamutti. እድሜው 9 ዓመት በሆነ ህፃን ላይ የግብረ ሰዶም ጥቃት mucaa dhiiraa umuriin isaa waggaa 9 ta'e irratti yakki gudeeddii raawwatamuu gabaasni nu qaqqabe. Gabaasa nu qaqqabe irratti hundaa'uudhaan namoota shakkaman to'annee qorannoo jalqabne. Yakkichi kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 13 bara 2016 guyyaa keessaa sa'aatii 6 irratti bakka aanaa Jinnaallee jedhamuun beekamutti. Miidhamtoonni iyyata nu bira dhufanii iyyatan bu'uura godhachuudhaan qorannoo jalqabnee adda baasuudhaan murteedhaaf dhiyeessine. Ragaa mana yaalaa fi namaa qorataniin yakki gudeeddii daa'ima dhiiraa waggaa 9 irratti raawwachuu mirkaneessineerra ka jedhan Inspektar Hiwot gochi raawwatame kun aadaa fi safuu hawaasaa ka cabse waan ta'eef hawaasni gochaa akkanaa yoo shakke poolisiif eeruu akka kennus dhaamaniiru. Ragaa yaalaa fi namaa ilaallee mirkanaa'eera. Gochaa kana kan raawwatanis dhiirota 2. Naannoo sana keessa mana fincaanii uummataatu jira. Miidhamaa dhuunfaa mana fincaanii uummataa sanatti fayyadamuudhaaf gaafa seenu himatamaa tokkoffaa kan ta'e Hafiz Tamaamii fi himatamaa lammaffaa kan ta'e Ismaa'il Adam mucicha hordofuudhaan gochicha adda dureedhaan kan raawwate Hafiz Tamaam mana fincaanii keessa seenuun yakka raawwateera. Himatamaa lammaffaan ammoo gochicha hanga raawwatamutti dhaabbatee namni dhufuu fi dhiisuu eegaafii ture. Kuni ammoo bifa gahaa ta'een ragaadhaan namaan irratti bahameera. Miidhaa qaamaa mucicha irra gahe ammoo ragaa yaalaatiin mirkanaa'eera. Murteen kan kenname caamsaa 8 bara 2016 mana murtii olaanaa naannoo Harariitiin. Murteen kennames himatamaa tokkoffaa irratti hidhaa cimaa waggaa 18 yoo ta'u himatamaa lammaffaa irratti ammoo hidhaa cimaa waggaa 16ti. Kuni gocha fokkisaa duudhaa fi aadaa hawaasa keenyaa wajjin kan hin deemne waan ta'eef hawaasni gocha akkasii kana balaaleffachuu qaba. Gocha akkasii yakkaaf qaqqabsiisu wayita arguttis poolisiidhaaf eeruu kennuudhaan akka nu deeggaran dhaamna. Chaayinaan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin simachaa yeroo jirtu kanatti haala hin eegamneen daawwannaa isaanii kana duratti yaadonni kennaman dubbii uumeera. Raashiyaan erga Yuukireen humnaan weerartee waggoota 2 yeroo hin caalle kana keessatti Chaayinaan michuu gaarii ishee turte. Ammallee Puutiin hariiroo Chaayinaa waliinii kana daran cimsuu barbaadu. Gaaffii ijoon Chaayinaan gatii kaffaltee hariiroo kana itti fuftii ka jedhudha. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin marroo 5ffaaf erga filatamanii daawwannaa isaanii jalqabaatiif Chaayinaa filachuun isaanii waan nama raaju ta'uu dhiisuu mala. Puutiin miidiyaa biyyaalessaa Chaayinaaf yaada kennaniin daawwannaan kun kan karoorfame hariiroon biyyoota lamaanii bakka akkaan dansaa irra gahee waan jiruufi jedhan. Puutiin yeroo itti hariiroo hiriyummaa Shii Jinping waliin qaban ifoomsan kun garuu pirezidaantii Shii yaaddessuun isaa hin oolle. Ameerikaan kaampaaniiwwanii fi baankiiwwan Beejingii fi Hoongi Koongi jiran kanneen dhorkaa kaa'ame darbuun Mooskoo waliin hariiroo qaban irratti qoqqobbii haaraa ifoomsitee turte. Sababni isaa Chaayinaan kallattiin meeshaalee waraanaa Raashiyaatti gurguruu baatulleen Waashingitanii fi Biraasels Chaayinaan teekinooloojii fi wantoota waraanaaf barbaachisan biroo Raashiyaaf dhiyeessiti jedhanii amanu.
dhiyeenya gara beejing imalanii kan turan Antoonii Bilinkan yaada BBCf kennaniin chaayinaan erga waraanni ololaa eegalee awurooppaatti boba'aa firfirsuun yaaddoo cimaa uumaa jirti jedhan. chaayinaan garuu yaada dhimma waraana Yukireen irratti ilaalcha walabaan qaba jechuun ciccite. Raashiyaan Yukireen weeraruun guyyootan dura gaggeessitoonni Raashiyaa fi Chaayinaa hariiroo daangaa maleessaa fi waltumsuu akka qabaatan ifoomsanii ture. Kun immoo garaagarummaa warra lixaa waliin qaban waliin qolachuuf akka irree jabeeffachuuti. Beejing ammallee Raashiyaan biyya ilaalcha Ameerikaan waraanaan addunyaa gaggeessuuf qabdu harka micciiruu dandeessu jettee yaaddi. Daldaalli biyyoota lamaan gidduu haalan ho'eera. Annisarra kasaan Raashiyaan Chaayinaaf dhiyeessitu bu'aa Chaayinaan dhandhamaa jirtu keessayi. Garuu akkuma waraanni ho'aa dhufeen hariiroon biyyoota lamaanii akka jedhame daangaa maleessa ta'ee ittiin fufne. Pirezidaanti Xi Jinping daawwannaa tibbana gara Awuroopaatti taasisaniin irratti Chaayinaan biyya hokkara uumtes miti hirmaattuu gocha kanaas miti jedhan. Miidiyaaleen Chaayinaa akkaan to'annaan irratti taasifamu immoo ammayyuu haala Yukireen keessa jiru irratti yaada walabaa hin tarkaanfachiisan. Miidiyaan biyyaalessaa Chaayinaa ammayyuu weerara Raashiyaan taasifte seera qabeessa akka ta'e amansiisuuf dhama'a. Hariiroon daangaa maleessaa Raashiyaa waliin qabanitti adaba akka godhaniif sagaleen uummataa ka'uun dhageettii argachuu mala yaadni jedhus jira. Yuunivarsiitii Fuudaanitti daayireektara wiirtuu qorannoo Raashiyaa fi giddugaleessa Eeshiyaa kan ta'an Feng Yuujuun yaada The Economist irratti barreessaniin Raashiyaan waraana Yukireen kanarratti mo'amuun ishee qurxeedha jedhu. Yaadni kun Chaayinaa keessatti illee waan akkaan irraa dubbatamudha. Ta'ullee pirezidaanti Xi nagaa eegaa akka ta'an dubbatu. Daawwannaa Mooskootti taasisuu isaaniin guyyootan dura pirezidaanti Yukireen Zeleniskitti bilbiluun Chaayinaan yeroo hundumaa gama nagaatiin dhaabbattee jedhan. Chaayinaan karoora waliigaltee nagaa kan qabxii 12 qabuu fi fayyadama meeshaalee nukleeraa balaaleffatus ifoomsitee ture. Ta'ullee Puutinii fi Xi miilana yeroo wal arganitti imaammata kana dura qabanirraa waan haaraa fiduu kan jedhu ijoon mul'ate hin jiru. Dhiibbaa biyyoota lixaa hammaachaa dhufee fi ga'ee nama nagaa buusuu jedhanii hanga ammaatti bu'aa hin finne madaaluun Mr. Xiin michuu isaanii fi warra faallaa jiran madaala keessa galchuun yaada herreega haaraa hojjechuus malu.